darajee bakka lanjirama namitaro tiranfe shawali taayechu shawali taate waaqayyo maal isiniif godhe maal dhugaa baatu waan guddaa naa godhe tanaan dura zimbireetuma akka kormamuu fakkaatee kun harka kanarratti na ba'ee harka kanarratti ba'eetuma na guddatee bakka inni egaa hin dhaabatu mana hakiimii soon nagee mana hakiimii iddoo baay'ee nagee booda bakka ispeeshaaliin dooktorri ispeeshaaliin naannoo ta'e malee harki kee iddii hojii ta'e inni hafatanaan jedhanii bakka ani harka koo hin baqasisu ispeeshaalii bira sinnagu ispeeshaaliin Yesuus Kiristoos bicha dheeretan harka keessan kanarratti yeroo mamiif isin rakkise ammamiif dhiiga ture akka ji'a afuriiti ji'a afur ji'a afur guutuu bakka na rakkisaatuma ture bakka harka bitaatiin faan midhaan nyaachaa ture harki keessan hojii dadhabee jechuudha ay na dhiiga kanaan akka bitan nyaata harka bitaatiin namni midhaan nyaachaa ture achi dhufee gasaawusii qabadee asitti nageenyi isiniif haa ta'u naan jedhanii namni waaqa geeta'uun miruu amma amiin hin jedheeni ishi maal taate jennaan harka kiyas na dhukkubaa kun waan akkanaa kiyas kalee kiyas na dhukkubaan jedheen ay kaleen keetis si fayyaa harki keetis si fayya jedhanii waaqa na kadhatanii tole guyyaadhuma san ani asitti waaqa na kadhatanii gaafa qidaameen dhufee qidaamee achi buleen ganama asitti dhufee waldaa kana tureetuma gideeme hin gallee gara hoolotaan bule hoolota wumbulu halkan kayetan harki kaa hidhadheen jira kafanaan hidhadheen jira shawrii fudhadhee hoggaan ka'u qofa na harkisa amma zimbee na harkisu maal inni hedheetan booda hoggaan laalu harki kun akkabatti fayyaadha ancite garuu amma nagaa kafana san keessa jira irraacitee jechuudha irraacitee kafana san keessa jira amma achi yaa galanni isaa ga'ee waaqa kokoratee shawrii dhiqatee Adi mana kiya. Me ammallee galateeffadhaa waaqayyooni waaqayyoon galateeffadhaa. Amma wanti akka tanatti asirratti beekuni isin dhiigsu kun ji'a afur akkasirratti. Ji'a afur addaan hin citu malee tokkicha dhiinna hin dhaabatu bakka mana hakiimiti woo shaganuu zimjalee irra darbee too yaa. As gasraa hojii kana immoo dhuftanii yeroo namni waaqa isinii kadhatan utuu mana hin gahin holataamatti kun ta'e. Daanduma irratti bakka mana algaa buleen achumatti citee too bule. Ajaa'iba mee ammallee harka keessanitti buusaa waaqayyoof galata. Achi haala manaa kootis immoo inni dhukkuba gizee tokko bakka dhufuun beeku dhufee asirratti ta'uu barbaada gizee tokko inni dhabama mataan dhukkubatti achi waan naa dawwaltee akkamii dhufaan jirtu ennaan dhufaan jira harki kiyyas naa fayyan jedhaan achi waan immoo na dhukkuba kun wakkatti minaamna naan jennaa hin fayyi taatis bakka dibata bitee dhufee hin jiraan jedheen achi nan galee daa'ima kiyyattis haadha manaa kiyyattis dibata sannan diddibe guyyaa sadii odoon guutin ama unqulaalii ndaanqoggaa akkasumatti citeetuma zimbiree bakka citee zimbee kamu citeetuma zimbiree keessaa bu'e. Inni rakkisu sun. Karuma afaanii kee ba'e jechuudha. Karaa afaanii keessaa bu'e waan ta'een akka ta'u waraanaan hin waraannamu lafatti. Ajaa'iba mee ammallee dinqii waaqayyoo kanaaf waaqayyoof galata. Amma kanaaf isheen bilisa inni dhufee qabsuun hin jiru irra. Amma homtuu waan tokko mataanis dhukkubee hin beeku.